Yooyyaa bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinii dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Oduu simbirtuu edda kana baheen artistiin jaalatamaa Kadir Martuu fi qabsoo Oromoo keessattuu bara mootummaa TPLF ogummaa isaatiin aartii fi muuziqaan dhugaa saba isaa kan dubbatu waan ta'eef loltoota TPLF qabamee iccitee akka baasu reebicha fiidhaa akkasumas daraaraan adda addaa akka irra gahaa turee fi yeroo ammaa hospitaalatti wallaansa argachuuf ciisee akka jiru miidiyaalee hawaasummaa isaarratti uummataa fi jaalattoota isaaf ifoomsee jira. Haaluma kanaan artistichi deeggarsa gama hundaanuu akka godhamaaf jiru odeeffannoo bahaa jiru ni himu. Odeeffannoo birootiin wanti gaaffii Afrikaa akka boofa biyyee arraabee ka'u si'a tokko ka'a si'a tokko deebi'ee ciisa akka jiru argaa dhagaa jirra. Kun akkuma jiru ta'ee kunoo pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii qarqarri galaanaa Asabee fi Mitswaa tajaajilaaf banaa ta'uu qabu jedhan. Dabalataanis pireezidantiin Ijipt Al-Siiseen yaada Isaayyaas deeggaruu isaanii miidiyaa Al-Haram Online jedhamu gabaasee jira. Itoophiyaa gama isheetiin gaaffii ulaa galaanaaf mala jedhu irratti akka ciccite fi nagaanis ta'e waraanaan argachuun koo hin oolu jechaa jirti. Biyya alaatiin dhiyeenya kana gara aangoo pireezidantummaatti kan dhufan Doonaald Tiraamp godaantota seeraan ala Ameerikaa keessa jiran gara biyyoota adda addaa geessuuf akka yaadan maddeen dubbichaaf dhiyeenya qaban ifoomsan. Dabalataanis pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp poolisii guyyaa 100 keessa godaantota Ameerikaa argaman baasuuf kaan gara biyya isaa warra hafan ammoo hojiif gara biyyoota kanneen akka Rwaandaatti geessu gama hundaanuu qophiin akka xumuramaa jiruu fi hojiitti seenamuuf akka jiru miidiyaaleen biyyattii CNN fi New York Times gabaasaa jiru. Pireezidantiin haaraa Burkina Faso Ibrahim Traoré akka pireezidantii duraanii Burkina Faso Thomas Sankara yaaliin ajjeechaa irra deddeebiin irratti godhamu isaarraa kan ka'e uummanni Burkina Faso haala uummata addunyaa dinqisiisuun pireezidantii keenya ni tiksina yaada jedhuun daandilee irra akka gaggalgalaa akka ciisaa jiran gabaafamaa jira. Pireezidantiin dargaggeessi kaayyoo fi hawwii Burkina Faso ijaaruu abdachiisaa qabeen uummata yoo jaalatamuu fi fudhatama guddaa yoo argatu warreen yaadaa fi kaayyoo biyya Burkina Faso saamuuf qabanii jibbamee ilkaanitti ciniinamee jira. Ispoortiin jaalatamummaa fi wal dorgommii godhamu qalbii uummata addunyaa kan booji'uu danda'e Pirimeer Liigii Ingilaan tapha har'a godhamuun itti fufa. Haaluma kanaan morkii cimaa booda Liverpool shaampiyoona ta'e waancaa yoo fudhatu sadarkaa lammaffaan kan xumure kilabiin deeggartoota hedduu akka addunyaatti qabu Arsenaal Barnamaawus keessummeessa. Spain La Ligaan morkiin Barcelona, Atletico Madrid fi Real Madrid waancaaaf godhanii kan itti fufuu ta'a. German Bundesliga Bayern Munich fi Borussia Dortmund waancaaaf akka wal morkatu argaman. French ligoonni PSG waancaa kaasuuf taphoota injifachuun akkuma itti fufeetti jira. Akkasumas wal morkii kubbaa miilaa Xaaliyaan Siriyaanii kilaboonni Roomaa, Inter Milaanii, AC Milan, Juventus morkii waancaaaf godhan haala waan itti fufee jira. Biizinasiin biyyoonni dinagdeen isaanii wal duraa duubaan adeemu United States of America fi Republic of China waraana dinagdee erga jalqaban asii gama hundaanuu jechuunis oomisha warshaalee kanneen akka konkolaataa, maashinoota ijaarsa oomishaa qonna gara biyya isaanii galan irraa qaraxa 75% ta'u Chaayinaan Ameerikaa irraa yoo keessu Ameerikaan gama isheetiin Chaayinaa irraa gara biyya isheetti wantoota galan hunda irratti 25% qaraxa akka kaa'aa jirtu Median Business Insider gabaasaa jira. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatoomaa sanan jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.